ummata kana ummata kuma dhibbata kooti olii dabar taraa ummata bar hammana jedhamu miti bar jechi jedhameen same thing wanni godhame same thing garuu wanni hagammaa inta intokko hanga ammaa ummanni dideetiin cichee kana malee wanti isaan ittiin jiraatan kan jirre ummata kana asii isin buqqifneetiin Yooyaa harka fuunee shamaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoo guyyaadhaan biragaan qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoo keenya keessaa addunyaan Itoophiyaa tarree biyyoota shororkeessitoota keessa galchitee jirti. Godina Jimmaa keessatti rakkoon gurguddaan akka uumamaa jiru jiraattonni dubbataa jiru. Somaaliyaa bulchiinsa Puntland keessatti lammiileen Itoophiyaa sadii qaamolee nageenyaa fi uummataan ajjeefamanii jiru. Kun hangafoota odeeffannoo keenyaati. Odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan kan biroos qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya gara odeeffannoo keenya bal'inaatti osoo isin hin dabarsin dura namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhe subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenya bal'inaatti isin dabarsinaa isin samma xumuraa dhufaara turan affeerra keenya. Addunyaan Itoophiyaa tarree biyyoota Ukrainii, Afgaanistaan, Siiriyaa, Saawus Sudaan, Naayijeriyaa keessa galchitee jirti. Itoophiyaan akkuma biyyoota kanatti waraanaa fi beelaan miidhamuu gargaarsa hatattamaa akka barbaadus dhaabbanni United Nations ibsee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa osuma dhugaa uummata dhoksu addunyaan haqa gabaasaa jirti. Kun immoo mootummaa biyya bulchaa jiruuf salphina guddaadha. Somaaliyaa bulchiinsa Puntland keessatti guyyaa lama keessatti lammiilee Itoophiyaa sadii garee shororkeessaa ISIS keessatti hirmaatan jedhamanii ajjeefamuu fi namoonni kumaataman hidhamuu jiraattonni dubbatan. Keessattuu magaalaa guddoo Puntland kan taate Garawwee dabalatee magaalota kanneen akka Basaasoo fi Kalkawwee keessatti ajjeechaa, hidhaa, reebichaa fi saamicha baqattoota Itoophiyaa irratti hammaachaa deemuu isaa dhalattoonni Itoophiyaa Puntland keessa jiraatan himanii jiru. Akka dhalattoonni Itoophiyaa kunniin himanitti jalqaba ammajjii 25 bara 2025 dhalataan Itoophiyaa tokko qaama nageenya mootummaatiin kan ajjeefame yoo ta'u guyyaa itti aanu ammajjii 26 immoo lammiilee Itoophiyaa lama magaalaa Basaasoo keessatti uummataan reebamanii ajjeefamanii jiru jedhan. Lammiilee Itoophiyaa 1713 Ameerikaa irraa gara biyyaatti deeffamuuf jedhame. Murtee bulchiinsa Doonaald Tiraamp lammiileen Itoophiyaa 1713 lammiilee waraqaa ragaa hin qabne waan ta'aniif gara biyyaatti akka deeffan adda bahuu isaanii gabaafamee jira. Godaantota waraqaa ragaa hin qabne miiliyoona 1.4 bulchiinsa Tiraampiin marsaa ammaa kana gara biyyaatti isaanitti deebisuuf karoorfate keessaa 1713 lammiilee Itoophiyaati. Diigaan qabeenya uummataa godinaalee Oromiyaa fi akkasuma godina Jimmaatti itti fufee jiraachuu jiraattonni dubbatan. Diigaa amma raawwatamaa jiru kanaan namoonni hedduun karaa irratti bahanii rakkoo hamaa keessa jiraachuu dubbatanii jiru. jechi jedhameen same thing wanni godhame same thing garuu wanni hagammaa inta intokko hanga ammaa ummanni dideetiin cichee lafaaf lafeetiin irra dhumna kaasaa isin nuu kennitan hin fudhannu nama agartee ani mataan kiyya nama abba torba abaabayyuu akaakayyuu abba torba qabriin abaabota kiyyaa lafa irra jirtuudhaan har'a ummanni kuni marti akkas jedhee nuti lafeetiin irraa hin kaanu jedhee akkanatti wal qabanii lafa isinii kennama magaalatti man isinii kennama lafti qonnaa isinii kennama kana marayyuu isinii godhanii mootummaan isinii godhaa warri gad dhufee akkana jedhuun kaabineedha. Kana ammoo dalagamaa jiru maali onaan jette rizoortii loojii sadiitu qabame amma ganda sanitti loojii sadii haaraw ka itti gaafatamu eenyutti dalagamaa jiru Abiyyi Ahmadiin dalagamaa. Wanti kuni waan Oromiyaa hunda keessa dalagamuuf deemu waan keennaaf ha'iyyinu ummanni keenna buqqaamee badhen naqamee ummanni kiyya laal warri hadhaan buqqisanii naannawa keenna kana warra lafa qonnaa guddaayyuu ka makiinaan qotan hin qaban akkuma lafa hektaara 2 hektaara 1 akkana sangaadhaan qotatanii garbuu facaasan yeroo takka wanni isaan dalagatan goommanaa fi shunkurtii goommana wanni guddaan gaagura. Kana malee wanti isaan ittiin jiraatan kan jirre ummata kana asii isin buqqifneetiin lafa kana guutuu maatii 20 ol abbaa warraa 20 isin buqqisneetiin argitee lafa kana paarkii goonaa UNESCOtti 2023 galmaa'e paarkiin kun gaafa UNESCO galmaayu ummata kana waliin galmeessa UNESCO irratti wanni Oromoon beekuu qabdu indigenous people jedhameetiin waliin galmaa'e
waliin galmaa'e. Har'a isaan ka UNESCO sababeeffataniitiin uummanni as keessa jiraachuu hin danda'u jedhanii sababa kanaan uummata keenya buqqisanii jiruu dhabsiisuu deemanii wanti hadha Jimmatti ta'aa jiru naannoo keenyallee dhufee jira. Magaalaa bareechuu jedhu magaalaa bareechuu daa'imni karaarra baatee osoo kadhattu manguddoon osoo lafarra harkifamee reebamu akkamitti magaalaa bareechuu danda'ama? Waan hin jirre jechaadha. Kan itti bashannanu immoo Mansuur Jamaal Fayyibar. Akka kaleessaa sana taa'ee ergadheetaniin ashkarummaa si gurguradheetaniin daldala garbaa ittiin jiraadha taa'ee toon hojjetiin jedheetu malee Oromoon daangaa Baardaar yookaan Amaara Gondor deemee hin gaafanne. Nuyi garuu waggaa 150 kaleessuma Oromoon kun waanuma xiqqoo gammada waanuma ilma abbaa gadaa aangoo qabate jedhee kaleessuma too alaabaa mataa isaa dhaabbatiin gaaffiin uummata Oromoo too hin deebiin bilisoomne irra jedheetu hayyuu tokko jala hiriiree akka bilisoomeetti gammadee jechuudha. Hin bilisoomne kaleessuma hin bilisoomne gaafa biyya aangoo qabate. Namuma kaleessa akkaataatti nama ajjeesu wayyaaneef ergamaa ture barattoota yuunivarsiitii ukkaamsa ture aangootti ol ba'e yookaan kaafaa hookiyaa yookaan dhaabaa waraana bilisummaa keessatti namni aangootti ol ba'e biyya bulchan jiru. Kaleessallee waanuma wayyaaneen hojjettu sirriidha jedhee kanuma barattoota yuunivarsiitii ajjeessaa turetu aangootti ol ba'ee har'as ajjeessaa jira. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya odeeffannoo guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaanne kanumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraabiin godhee sabskiraayib gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaatti namoonni odeeffannoo nuun ga'uu barbaadan gara jiruu miidiyaa feesbuukiitiin nuun ga'uu dandeessu. Wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.